Mootittii Bollywood Kaariinaa Kaappuur adoolessa 21 bara 1980 dhalatte. Maatiin ishees artii of keessaa kan qaban Bollywood keessattis beekamtii kan argatanidha. Abbaan ishee Raandir Kaappuur yoo ta'u, haati ishee immoo Baabitaa jedhamti. Ijoollummaa ishee irraa kaasee faana haadhaa fi abbaa ishee hordofuun fedhii guddaa qabdi turte. Jireenya ishee artiif of kennitee taphachuu irrattis abjuu guddaa qabdi turte. Manneen barnootaa adda addaatti baratteetti. Gowwaa ta'urraa barachuun wayyaa akkuma jedhamutti akkasumas taphattuu ta'uu fi dubbisuu fi barachuu akkasumas beekumsa horachuu wayya jechuun sammuu ishee gombisaa beekumsaa taasisuu kan itti fufte. Barnoota ishee sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa Jaambaanii Mombaayitti, barnoota ishee sadarkaa lammaffaa immoo mana barumsaa William Girls School Daahirdan kan jedhamu keessattidha kan baratte. Barnoota sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa erga xumuratteen booda barnoonni amma anaaf gahaadha jettee hin murteeffanne gara Booliwuditti hin qajeelle. Inumaayyuu beekumsaa dabalataa argachuuf gara kolleejjii Mitihaabiitti seentee waggaa 2 fi hojii daldalaa barachuun barnoota ishee itti fufte. Gara Ameerikaa osoo hin deemin dura yuunivarsiitii beekamaa Harvard keessatti ji'a 3 fi maayikiroo kompiitaraa baratteetti. Sana boodas gara biyya dhaloota ishee Hindiitti deebitee kolleejjii mootummaa Mombaayitti argamu keessatti seera baratte. Yeroo sana ture hojii yookiin jireenya koo guutuu fi beekumsa gahaa argadheera jettee yaaduun gara abjuu ijoollummaa ishee sanatti kan ta'e taatummaatti seente. Kaariinaan bara 2000 keessadha fiilmii ishee jalqabaa daawwatotaa fi kan dhiyeessite. Abdiin ishee ijoollummaa sunis jalqabee egeree ishee kan agarsiisu ture. Ishee dursee Booliwuditti beekamtii fi jaalatamummaa kan argate Abhishek Baachaan waliin ta'uun fiilmii Rifiwujii jedhamu fiilmii jalqabaa Kaariinaa Kaappuuriif ta'eera. Fiilmiin kunis akka fiilmii jalqabaa ishee osoo hin taane kanaan dura muuxannoo olaanoo kan qabdu fakkaatuu fi ittiin beekamtedha. Namoonni baay'eenis ija hamaarraa si hambisuu guddina kee malee kufaatii kennutti hin agarsiisin jechuun dandeettii ishee jajaniiru.